ani gurshe mitira isheen gorsu qabdi yoo ta'u baate dubbiin baddiyo dubbiin baddiyo bolee wakki kana beeku qabde warreen wal fuutan isinundu wal gursha jaalala inta ofitte tileen hod fu obboleewwan kiyoo amma waxiin illee qophaa'ee jira waxii fooniti itti dha'uu qabna obboleewwan kiyya isa kana akkuma agartan daabboleen jira ilaragaa buuphaan as keessa jira wanni jiru hunduu kottaa hin nyaanna isin dharraaseetan jira obboleewwan kiyya daabboon jira ashama kabajamtoota jaalatamtoota didaati yobbo akkam fayyaa jirtanii nagaa jirtanii baga ayyaana dhaloota Iyyesuus Kiristoosin baga isinin ga'e jecha atoo ayyaanni waggaa kan jaalalaa kan wal jajjabina isiniif haa ta'u isinin jedha Baga siningee akkam jirtanii nagaa keessanii kabajamtoota hordoftoota didaatiyu akkasumas taalantiyu akkam jirtanii ani nagaa galata waaqaa ayyaanni maal fakkaatame arra ayyaana fakkaanne irra babbareennee jira har'a ka gannaadha gannaa jechuun maal jechuudha dhaloonni akka amantaa keenyatti Iyyesuus Kiristoos har'a dhalatee jira kanaafuu isa kabajnaa jirra isa kabajaa jirra obboleewwan kiyya baga isinin gahe baga isinilleen nu eegdanii etaan immoo baddee jirti maaliif baddee jedhaati ishee waqqasaa yeroo tokko maaliif baddee egaa samoona hansiin jalaa badee baay'ee dhifaman gaafadha dura dhifaman gaafadha osoo isinitti himneen deemee waa'ee tokko fan deeme jechuun dhimma waa'ee fan deeme dhimma himuun qabdu icciitiidha waan ta'eef hin himtu bakka kanaafuu innis naa hiyyamee jira torban tokkoof hin jiru egaa ifa manaa godha egaa ayyaanni akkuma beekamu har'a ganama obboleewwan kiyya qirca wayiitu tureyyuu mee viidiyoo dhumarraattan isinittan agarsiisa qirca san firiitan dhufee foon dheedhillee nan nyaadhe nan bashannanee faafashin jedhee viidiyoo isa dhumarratti ilaaltanii amma immoo wanti hudduu qophaa'ee jira jool akkuma agartan daabboon asiin qophaa'eerra farsoon qophaa'eera kenneettoon qophaa'eera waxiin foonii qophaa'eera aybiin qophaa'eera akaayiin qophaa'eera bunni qophaa'ee jira wanti hunduu wanti dhabame hin jiru gonkumaa wanti dhabame hin jiru hin nyaanna kottaa hin nyaanna jool biyya keessanis kan jiranii kan biyya alaarra jiran kan jiranii deebi'ee baga siniin gaheen siniin jedha egaa waliin nyaannaa waliin dhugnaa ati garuu maal jaa kenneetu rafarsa ani kenneetuun jaaladha ani kenneetu sukkaara natti waan ta'eef dhugaas hin jedha ani farsiyyeetu na guddise farsoota na guddise yoo farsoota na guddise sin jedha farsoon ilma namaatiif baay'ee gaarii yoo baay'iste hin sakkaruu qabdu burcuqoo laabichaa dhuguu qabdu qaama keetiif gaariidha garuu kenneettuun asitti mi'aa sukkaaraidha bicha sukkaara itti naqee jedha yeroo tokko jaalatu yeroo baay'ee jaalatu kennettu kanaafuu jechuudha kenneettuu ani jaaladhu farsoodha dhiirri farsoo dhugdi dhiirri farsoo dhugdi kanaafuu kanan sin jedha obboleewwan kiyya ayyaanni waggaa kan jaalalaa kan jajjabinaa isiniif haa ta'u yoo jajjabaatanii jirtan isin hunduu warreen biyya alaa jirtan biyya keessa illee jiranii warri biyya keessa jiranii wanti kun kan daabboo ittiin murree sitti agarsiisa dhiifama kan biyya keessa jiran uumaan dharraan qircin jira foon jira wanti warri biyya alaa jiran warri biyya alaa warra jiraniif isaaniif waliin nyaanna waliin kottaa waliin nyaanna
garuu biyya keessan haga dhuftanitti rabbi bakkuma jirtanitti isin faa eeguun sin jedha. Nagaanu ta'a. Baay'een isin jaaladha. Mee kara nyaatatti haa gorro obboleewwan kiyya. Egaa kabajamtoota Liidaa Tiyuub egaa nyaanni qophaa'e kana fakka mee haadhoo kiyya waxii itti naqime. Aybiin illee ni jira obboleewwan kiyya. Buuphaa faranjiiti moo kana bashaate wanni kun? Maal barbaadda? Obboleewwan kiyya wanni kana jechuudha. Aybii dhugaani aybii qallaan jaaladhuudha. Daabboon illee ilaali kormi ilaali cinaa jira. Kormi kun jechuudha kan qalamu bunni illee dafaa jira. Kormi paartii lammaffaa irratti qalama jechuudha. Buuphaa sadiitu jira. Buuphaa sadii eenyudhaaf garuu anaaf si lama miti. Ati lama nyaatta gaa. Ani lama nyaadha. Lidittiin abbaa manaati tiire. Aybiin irratti gannamee jira. Kan hin jaalannees jira. Ayyee warreen aybii warri hin jaalanne garuu hin jiraa? Kan jirus jira kan hin jirres gaa. Amma kottu hin nyaanna. Hin nyaanna gaa. Bareeddu kee sirraa bareedee jira be. Baay'ee si yaadaan illee nan gubadhe haddoo keessa nan gubadhe. Kaleessa galgalan dhufee fi. Dhugaa sin jira. Baay'ee jarjaree ture. Hojii ayyaana baay'ee na qarqaare. Kanaafuu baay'ee gammadee jira inni. Anarraa isatti gammadee garuu anis gammadeera. Ayyee galatoomi. Bakka siin geessin jira. Amiin baga wajjin nu ga'e. Tole kaa nyaachuuf taana kaa obboleewwan koo. Qophaa'ee jira eebbistee? Eebbisi gaamma. Yaa eebbisamuuti. Yaa gooftaa koo kan ayyaana waggaa haaraa kana ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoosiin kana jechuudha. Kan fayyaan waa ta'u kan jaalalaan waa ta'u obboleewwan kiyya kan biyya alaarreen jiran jechuudha. Rabbi nuuf haa eegu jaalala isaaniif haa kennu. Itoophiyaa keessatti illee namoonni yeroo ammaa kana jechuudha rakkoo guddaatu jira. Rakkoo kana jechuudha biyya keenya keessa haa gatu Rabbi. Akkanaaree yoon dawaggore na sirreessaa. Dhugaadha. Yaa gooftaa kun nu eebbisaatii miqqanya sharranyaa nurraa ati ari. Kana kaa. Nurraa qabu. Tole kaa haa jalqabnu. Dhugaani aybii qallaan. Gorshii. Hodhuma nyaadhi ofii. Sineega kaammoo. Ani gorshee mitiidha. Isheen gorsuu qabdi. Yoo ta'u baate dubbiin hin baddi yoo. Dubbiin hin baddi obboleewwan kiyya. Kana beekuu qabdi. Warreen wal fuutan isin hunduu wal gorshaa. Jaalala. Inni ofitti illee hodhume. Kan waxiin kiyya. Bashaqqattuuti yaa beektu dhugaa bashaqqattuu. Nis gamma nyaannu. Egaa gaa. Siguro lammaffaatti deebinan? Egaa. Namni garuu nutti haaranii beeku. Ijoo ileentumaa hin kuufte. Maal faaranii gammadan malee? Obboleewwan kiyya baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee isin yaade samuuna dhugaa ture. Ani laayifii seenetoo maal naan jaali? Laayifii seenetoo badii asii naan jedhan. Itaaleen fidii gootu naan jedhan kophaa kee laayifii seente. Na jibbisiise aduu takka maal warreen itaaleen barbaadan amma baa yoo barbaadan nan gubadhee ndoon viidiyoo jedhe san deebisee san ballee. Dhugaa. Ati jechuudha hundeeti jabaan ta'eef na cinaa dhaabbadhu mirga kiyya dhaabbadhu nagoonni na cinaa dhaabbadhu akka farsii kottaanya wayini kottaanya nuru jee nyaanna jennee yeroo dura obboleewwan kee dhiifama naa godhaa kottaanyaanna. Eka kufte mo. Iba ugamkuwe rafa. Kotanya no bole wonkiya. Kotanya. Afrika.
Kottanya na jechuun dura feetee raafatee miti. Dhugaa akkatti na jala baddee rabbi kunoo halkanii guyyaa suma yaada ati maa rabbi kunoo nama yaadu dhugaa. Nama yaadu dhugaa. Ani baay'ee si taasisaa dhugaa. Torban tokko. Abjuu kan jechuudha. Torban tokko jechuun amma garuu danda'uu dadhabe. Osoo ayyaana ta'uu baate siin dhufu iyyuu. Dhugaa dubbachuudha garuu ati sanumaa bin. Sidaas yaaddoon kenna gubee naan jettu. Nan jedha malee hin dhufne gara. Yaaddoon kenna gubee naan jettu. Mana bubbee kelle naa jira. Ati garuu oolisi. Ati garuu nan gorsin. Si gorsee bee. Oolu kile oolu. Na gorsi kai. Dubbaa fi si gorshaa. Kola gorsi ani si gorsi karaa keete. Haala xiqqoo akkana mana jaaladhu amma afaan kee keessa na gorsi ta'uu akkam. Kina. Egaa. Mee amma kaa jechuudha. Nyaanneeti karaa bunaa deemnaa. Miidiyaadhaan duubatti jechuudha qufuu qabna. Isinitti hin baay'isnu. Paartii lammaffaa immoo jechuudha. Daabboo murraa jechuudha. Daabboo murraa. Kan ogalaan tarii booda isin gaayyoon. Kana viidiyoo asirratti dhaabna jechuudha. Garuu hin quufne dhanyaan miidiyaan duubatti jechuudha. Akkasoo yaamte. Yeen. Na gursii barbaade. Isaanis nan gursha. Isaan nan gursha. Obboleewwan koo akkam jirtan fayyaa jirtanii baay'ee akkanatti taate. Baadhaa. Asuma. Egaa dirshaa keessa isa nyaate egaa. Maalan godharee fidinaan jedhee. Nagaan Ciao. Egaa obboleewwan kiyya jaalatamtoota kiyya daabboon paartii tuurratti daabboon dhufee daabboo muruu qabna kaammoo daabboo muruu qabna. Ayyaanni yoo ga'e ayyaana keessatti wanta akkanatu jira kaa. Daabboon hin jira, farsoon hin jira, araqeen hin jira, waxiin daakoo, waxiin lukkuun hin jira, foon hin jira, foon dheedhiin hin jira, bunni hin jira. Mitiidha adii. Dhugaadha. Kanaafuu muruu qaba kaayee. Amma bunni daffaa irraa daabboo murii. Eshi. Saani fidee. Yaa gooftaa koo ijaamtuu irraa qabu. Yaa gooftaa koo ati jechuudha namoota harka qalleeyyiitiif isaaniif yaadi. Yaa gooftaa koo bakka deemnutti yaa gooftaa koo ati eegi ayyaana gaarii nuuf godhi kan jajjabinaa kan jaalalaa nuuf godhi. Yaa gooftaa kee si malee maal qabna? Humna hin qabnu. Humni keenya waaqa. Humni keenya waaqa. Kanaafuu isa malee waan hin jirreef inni halkanii guyyaa nu haa eegu. Isa galateeffachuu qabnaati ni bareedu. Dhugaa. Daabboo akkaataa daabboo itti murtan isinitti himamu. Isma aaboo lufas qiddusaa dhoomnaak. Amiin. Akkatti murtallaa warreen daabboo muruu qabu. Bidaadhaan agarsiista. Kun mirgaa miti? Mirgaa'edha. Akkana muruu. Garuu ani bitaadhaan hin muruu beeka. Dhugaa mirgaa hin danda'u. Ifa manaa godha kan maana muruu. Ani hin danda'u meen. Ani harki kiyya bitaan. Yoo barreessu mirgaanan. Yoo nyaatu mirgaanan. Yoo hojjetu. Isa kan jettee mirgaan qabatte sunoo. Dhugaan si. Kanaafuu ilaalame. Awwoo hin danda'u. Bakka dhiisi. Laala akkuma beekutti dhiifama naa godha. Maali ati bitaadhaan aan jeenna akkana aan jenne laala yoo muruu barbaadan akkana laala. Dura jechuudha akkatti keessa xallee gootanii seessistan. Ogaa seessistan yoo dha laala. Amma handam daabboo muruu beekne jira. Daabboo muruu hin beekne numa kuma tamatu jira. Kan hin beekne gidduurraa jalqabaa miti. Namni tokko gidduurraa jalqabaa. Laala asii jalqabee jechuudha akkatti kuni gonkumaa sirrii miti jechuudha. Kanaafuu akkatti akkan dhumarratti akkana gootaniidha. Maraa barachuu qabdan kan beekuu qabdan.
Bunni Dafaira. Dama sammeetti naqiyaan dama bunaadha damaanan dhugaa. Damaanan dhugaa. Buna. Bun damaan ni dhugama. Sukkaara itti naqini. Dhaadhaan dhuga dhaadhaan si. Dhaadhaan barbaadoni. So giddaan. Burganama karaa wanna biraa na teechise ganama. Xiqqeechiin haa yoo murtu kamtu murtaan baay'ee xiqqeechiin. Guddisuun gaa? Dhaadhaa akka kana dhaadhaan. Didittiin difoo daffaatee eegde haadha manaa kiyyaa. Difoo daffaatee eegde. Difoo daffaasisee da eege. Daffaasee tan ishee eegeedhaan. Eshi kam dura. Ammas itti dabalu. Muri katti mul'ana. Akkam? Kan muree tola fagolu. Dhagaa godhe kanas xiqqoo. Asi? Eeyyaan akkas ture. Maal kan hundaa inni nyaata? Inni nyaatama murii. Egaa gulana muruurraa. Namni dhufsan afaan isaa afaan harreeti? Laal. Dhugaas nyaata? Akkana? Yoo lokootaa nyaata? Isaaniif illee ni irraa. Ayyaana waggaa ayyaantu sarga hidhamaa ture. Sun hunduu yoo nu ilaaltan didaa argaa kee akkanaan jenne. Obboleewwan kee kottaa hin nyaanne kiloodhaan. Kottaa hin nyaanne daabboon gaa. Shakkara asmarra. Achirra godhiti guddate gaisa bakka lama godhe. Akkana. Kana no? Obboleewwan kee didittiin akkatti hojjette karaa. Isheen kaleessa karaadhaa dhuftee ani akkana godha. Bakka amma ollaa yaama. Koi buna aborii tura haadhu nuka ulama ya. Fu obboleewwan kiyya kana kinu asirratti dhaabnee jirra. Ayyaanni har'aa kana fakkaata. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagalee deebi'eetan baga ayyaana qibeetiin siniin gahee ayyaanni egaa nu biratti kana fakkaata. Baga siniin gahee waan jettu qabdaati. Waan jedhu illee hin qabu. Bakkuma jirtanitti ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Kan wanta gaarii isin ollaa waan yaamnuuf oolutti tolu ifa mana godhaa madhumaatti buna dafeera garuu ollaa waan dhufaniif ollaan immoo akka viidiyoo isaan qarrasu isa kana hin barbaade waan ta'eef ifa mana godhaa isin gaa kanarraa asumarratti fidnee asumarratti xumurree jirra. Ayyaanni kun ayyaana bashashaa kan itti wanta gaarii yaadda isiniif haa ta'u obboleewwan kiyya baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa. Tola kaa. Nagaan nu ta'a. Halkan moo guyyaa gaarii isiniif haa ta'u torban gaarii isiniif haa ta'u ayyaanni gaarii isiniif haa ta'u. Shalom nagaan naa jedha.